Gara miidiyaa kanaatiin dhiigat roobee jechuudhaan viidiyoon tokko gallakkifamaa jira. Mee eessatti maaltu ta'aa jira kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Gara biraatiin immoo mucattiin asirratti argitan kun egaa fooqii 9ffaarraa of darbattee of ajjeeftee jirti. Isaanis wal qabatee sababii hedduu kaafnee kan waliin irratti dubbannu ta'a. Andu'aalam Goosaa sirba haaraa gallakkisuuf qophii xumuraa beeksisee jira. Isa wal qabatee namoonni gariin arrabsaa jiru, namoonni gariin immoo ni jajjabeessaa jiru. Mee kanas kan waliin ilaallu ta'a. Fuula miidiyaa kanaatiin egaa viidiyoon asirratti argitan kun gadhiifameetii ture. Isa wal qabatee egaa namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Abbaa biratti dhungataa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarkafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtu. Jireenya afyaan akkam isiniin jira. Harragaa viidiyoo kabraatiin isiniif deebiisan jira. Ani qaxaliin keessanii akka tokko adda baay'ee dandayaa sa'an jiru. Maayinni qorranna qabe isinii galee ana qaxalii keessanii qorri isin jala ajjeesuuf isinii galee atu waan ganamaan kaatee waan buna naaf danfistu. Isa guyyaa biraatti deebinaa. Xiqqoo mataan isatti ulfaateera. Sagaleen koos duuchame isin jalaan badu jedheetan isiniif deebi'ee jechaadha. Viidiyoo kabiraatiin isiniif deebi'ee jechaadha. Isa amma isiniin jedhee immoo itti mari'adhaa isinii galee. Maaliifuu harragaa viidiyoo bareedaa bashannansiisuu kan sammuu kana sooshaal miidiyaa achi facee deemaa jira. Walitti qabadhee isinii dhufeetan jira. Kan isinirraa eegamu akka dheenkeddaa danda'e subscribe like jedhaan jiru ofumaan beekaati adda subscribe godha like godhaati gara viidiyoo har'aatti gaa yeroo seennu sammuu kana sooshaal miidiyaa viidiyoo hedduutu ka adeemaa jiru tokko jira. Innis maayinni abbaa dhaabee ilmoo akkasii warra natti fakkaata. Akkamitti abbaa akkasii jira jechuudha. Namoonni hedduun irratti dubbataa jira jechuudha. Nagaan abbaa isi bu'ee ijamtuu sin arganii wal argee. Ankaluu wallee abbichi garaana nyaate. Garaana mana maatu isa dhiisaa abbaa mucattii ta'uu danda'a beektu miti abbaa isaatii miti immoo isa dhiisaa jechaadha. Yeroo duraa akkas yeroo dhungachuu jedhu mijaa'uu fiduu jala galee. Ta'u isinii galee garuu nama akkas adda bahuu irratti qoosuun gaarii miti garuu dheengaddas dubbannee turre jechaadha. Yeroo cidhaa yeroo maalii jechaadha. Hawaa baqa ifa ba'eera mamma. Karuma irratti akkas wal dhungachuu isinii galee maayinni jechuun manumatti fixa. Garuu gajara akkas addaan baanitti murteessuun hin danda'amu miti gaafa jaalala keessan akkam adda baatee deemtu akkami. Maaltu sitti dhaga'ame. Gara biraatiin immoo dhiigatu roobee waan argeedhame viidiyoon gallakkifamaa jira maayinni Oromoo. Ono bifuma kanaan isheen keenya beekamaanis itti gaafatama majlisaa naametta iddoo rakkoon itti uumamte kanaas ilaalaa jira. Rabbiin nutti araaramu. Akkuma gartan kana irratti muka irratti kun argama laalmoo asiin baala kanarraas ni jira. Musibaa addaati sun rabbiin rabbumaan nutti araaramu malee rakkoo kanaa tan biyyaa dhiigni yookiin roobni dhiigaa roobame jaamu takkaan agarre arra kunoo ganda hurfaadhaa laga kana keessatti gungumaadha iddoo gungumaa jaamu dhoqqee iddoo gungumaa jaamtu kana dhiigaa waan akkanaa roobee jennaan ani namarraa dhagahee adda baafadhu malee jeetiin gaajee dhufe akkasitti butaa keenya kana wajjin kuno maasha Allah adda baafannee muka hundarra dhagaa hundarra akka ajaa'ibaa dhiinirra mul'ata. Rabbi nutti araaramu gara toobaadhaa deebina waan jiruuf ganda kanammas maaltu keessa badee haqa rabbii kan keessa badee maaltu jira waan jiru adda baafachuudhaaf bakka tana dhufne insha Allah ta'ala asirraa kaanee amma rakkoo jirtus adda baafannee rakkoo jirtu san furmaatatti kadhine gara toobaadhaa deebina waan jiruuf gara kana dhufne. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Yeroo kamiirra geenyeera. Kun dhugaataanaan tobbadhaa bareechaati. Tobbadhaa qiyaamaan jechuun danda'ama bakka akkas taanaan. Waan hedduu tokko nama rifachiisuudha dhugaataanaan. Maal jettu meemee kana? Rabbi nutti araaramu jedhaa meemee koomentii irratti. Wallahi kaleessa shamarra nama lama wayna arge beektaa Oromoo seen akkamii ho'i jedhee dubbise. Yeroo nan jedhu Oromoo miti inni Oromiyaa yellemnaa jette beektaa shamarree nama lama wayti. Amaaraannis ቋንቋ ምን ቋንቋ ፈልጋለሁ እንጀ ደምተር እና አማርኛ ነው አንጀተ ቤታ ወላሂ ከበከን ካሌሳ ጀናን የት ነው እንደዚህ አንተ መጣው እንጀ
ጀናን እንደ እኔ ላላ ቤት አለው እንደዚህ መጣው አዲስ ነው ሽሪዮም በስ 20 ቀን የቹ ጉያ ዲዳምቲ 20 ቀን ብቻ ነው እንደዚህ ስራ ላላ ቤት ሮት የቹን ጉያ ዲዳምቸተኝ ቦታ ከንት ዴቢና ተበታ የት ነው ኢትዮጵያ አለ ናንጀት እኔ ጅማ ነሽ እንጀ አንተ የት ነው እንጀና እኔ አማራ ክልል ነው ማለት ነው ወከዚ ወይ ባኔ ተፈካት አማራ ክልል ነው አይዋ ከቫለክ አገርተ አብኒ ኦነና ከነ ዳባታ ደመቹላ ከለሰት ሁሉ ቀጀላይ ናሰፍሲኒ ነብራ ደምቴ ቀጀላይ ናሰምኒ ወላይ ነብራ ደምቴ አረበነዋም እና አኒ ሳትጃት ገዲባት ሳትጃት አኒ መኩርቲ ካራታኒ ቦነጋርት አኒ ሞከነ ዲብ ማሊፍ አማሪፍ ፈከን ትረከታ አረቢፋ ሲነች ጅርዳ ተሰጅር አረቢፋ ወሊና ሱፍተን ሞ ለማንገ ሰሩዩም ቤክተን አባይዘ አቲ ወጋይዶ አቺቴስ ቤክቴ የተያዳ አታው ገሩ አታው አማሪፍ አከስመታ ደሲ ቡኬሳ በሩ ለበሌ ማይኒ አፋን ሀሪዩ በራ እንንዘዱ ከናፍ ኦሮሞ ሲኒገል አቱ ጀነጀኑ ጀተኒ ጎንደሪ አማራ ተኩ ሲኒገሌ ጀነጀና ሱራቲና ለብራቲ ሞ አንዱ አለም ጎሳ ስር ባህራ ገዲሱ ፈደሜ ሶሻል ሚዲያ ከነራ አቺ ፈቸ ዲማ ጀራ ኢሳ ወልቀበቴ ነሞኒ ተኮ ተኮ ገመሱ ጀራ ኢብሳ ዝሩ ነሞኒ ተኮ ተኮ ሞ ሄዱ ተኮ ቅሽና ትጎዳጁ ሜ ከወሊላሉታ በመጨረሻም እነሆ ድምጻችን ተሰማ። አባ ስቴጂ አባ ሰገሌ በሬደ ኬኛ ጃለተማ ኬኛ አንዱ ኬኛ ሰገሌ ኬኛ ደጌሴ ሲያዱ ኬኛ ኑ ሁበቴ ኡመኒ ኩን አካ ኦኔ ኬሳ ሲቀቡ ቤክቴ ገራ አርቲት ኑ ዴቡ ኬኛፍ ኬቲፍ ባዬ ሲገለቴፈና አኩማ ኢያ ቱሬ akkuma kurfataa ture anduun keenya sirba waa'ee jireenya koo jedhuun nuuf deebi'ee jira deemaa yuutuubii isaa akka taattulut akkuma dhageessan waa'ee jireenya koo kan jedhu andu alam gosa sirba haaraa qopheessee ummataaf dhiyeessuutti jira jechaadha namoonni tokko tokko immoo gara kana maal jedhaa jiru maaliin dhaga'u jira isaa asmaariin tokko wanni asmaariin tokko sirba waa'ee jireenya koo jedhu qabatee dhufaa jiraa jaan Lutu jechuudha waa'ee jireenya isaa amma sirbaan nu ibsu maaliif ifin cinqin nuti akkattuu siif himna waa'ee jireenya keetii maal faana nun jettu takka takkaan jechuudha egalee jireenya kan kee nuti ati sirbaan nu ibsu yaaddaame nuti jechuudha filmiidhaan jireenya kan keetti si bannee sin garsiisnu tiiviidhaan mina ayna ሰው እንደነበርክ nama akkamii akka turte attaafrum ትንሽ እንቃንፈቱ odor reefki mucayyootuun goggoogiin gana shulluq jechuudha dhabdee si galee kan kaameraa duuba gootu si hanqatee indoo littaayyi narraa dubbadhaa jette maal narraa haasawaa jette maal maa giddii nu dubbista waa'ee jireenya keetii xallaa beet shiikoota hedduu takka wal beekuu xaxabbasuu si galee nuti amma dhaloonni ammaa kun dhaloota akkamni beetaa biroo Aiti komburin si demte jirti. Maybe nu bachu dhabu dandeessa nuti garuu tu si hubannaa jechuudha. Saayiba. Sirraa haasawuuf deemnaa jechuudha albamaan akkana bannee ifiif nurraa haasaa jette miidiyaarra dhuftee narraa haasa'inaa jechuun dandeessu. Si galee littaayyi jettee sirraa haasawunaa jechuudha. Laayivii irrattis maalii irrattis viidiyoo waraabnetis naamin bakka si galee bro. Amen amne ka khiya isin ajaibe isin galemti sai basra hasawuf demna bakka ka quality kana beektu de tayyara diqqo afaan kana mel jetti mel jetti isin ma akkasitti ga waan jireenya keetii beekna jechuudhaan Andu'aalam Gosaa akkasitti arrabsaa jirti jechaadha ana akka yaada kiyyaatti garuu Andu'aalam atu gara aartii dhuma isaatti deebi'ee gaariidhaan jedha maaliifi Qananiinis baddee hinnis badee hin ta'u maaliif ijoollee Oromoo lamaan iddoo tokkotti dhabuun gaarii miti. Yaa'u asuu danda'ame atuusaa danda'ame akkasii akkas taatu hin barbaadu jedhee yaada. Maybe namoonni kanarratti walii galuu dadhabdan jiraachuu danda'a. Garuu immoo maybe akka yaada keessaniitti koomentii irratti adeebi'uu moo hin deebiin gaarii hojjetaa moo gaarii hojjetaan jiru wanta jedhu koomentii irratti yaada keessan naaf kennaa. Mucaan kun fooqii saglaffaarraa ijoollee Oromoo du'an dala kanaa
jecha na dhabsisee hin jiru. Qixxaata warri jaalallee hin qabu. Nama sirrii haga ta'utti jaalallee hin qabatin. Jaalalli waan ta'e jireenya kiliir ta'e wayii akka qabaatan hin barbaadan. Ammatti maallaqa dalagati. Maallaqa dalagadhu. Maallaqaa fi maallaqa duwwaa dalagi. Yeroo kee ka jaalallee irratti fixxusanii garamiin maallaqatti jijjiiru. Fakkeenyaaf amma mana maadaamii keessa jirtu miti guys, it's okay. Mana maadaamii keessa yoo jirtu TikTok iyyuu hin baay'isin. Maal goota YouTube dhaqi. Hojii harkaa hedduutu jira. Hojii harkaa baradhaa. Viidiyoo irratti jecha waan garaagaraa of ijaaruu yaalii ati. Borgaltee biyya gaafa galtu immoo biizinasii waan gochuu dandeessu. Maallaqa qabaannaan si marsu jarsu. Mana raashii mana jaalallee ishiitti kan ishiin boqotte. Achirraa kan of darbatte. Namichi jeessa jiraare. Hin qabamne bakka kalaas akkas hin qabamne. Waan tokko hin qabamne maal kun ikko. Of darbatteen kun ikkoo abiraadha jechuudha. Ofii ishee osoo hin taane namni ishee darbate mana jaalallee ishee taanaan. Sanaayyuu mana namaatti otoo amma soorii jettee istoorii namni godhattee turte. Hin godhanne hin agarreen. Istoorichi soorii jedhu. Maal gochuutu danda'ama? Maanni maal gochuu atammaa fakkeenyaaf seerriin jira bar biyya Dubaay keessatti moo sanaayyuu kan nama ajjeestee miti. Eeyyanii godhatteetti. Waan xiqqoo giraan aggaabbaye akkamitti mana faatittu. Hiriyyaan tiyyalaa akka jettee eeyyeen godhatteetti. Mucichi biyya galee jira inni hin jiru jechaa jiru. Okay, duruma galee kaa inni amma miti. Maa biyya galee jechuun jastee ergamumaa keessa hin jirre. Namni baay'een godhatteetti garuu istoorii. Akkamidha beektaa? Horii jettee istoorii irratti. Biiftu. Storii faamilii jettee of darbatte jechuun hiika baay'ee qaba. Tokko mana dhiiraatti of darbatte jechuun mana hiriyaa ishee mucaan jira taanaanii ofii of darbattee fi mucaatu darbateen adda bahuu qaba. Lammata immoo akkuma ijoolleen jedhanii inni biyya jira taanaan ofuma ishee murtoo sana ofirratti fudhattee jechuudha. Akka jedhani hin beeku. Mucaan erga ishiin duutee biyya galee jechaa jiru naan jechaa hiriyyaan koo tokko jedhe. Lammataa immoo erga micoon kuni rabbiin afaradu ani hin beeku garuu sorry family jettee stoora godhatteetti taanaan yoona ችግር አለ inni isaa darbatu baatu ofii sofaa darbattu ግን yoona point አለ rakkinni wayii hin jira. So yaa ችግር ምንድነው? ani shamarumti keenya kuni inni ልቤን ልስጣችሁ Akkuma asirratti dhageessan baay'ee dubartoonni viidiyoon kun ajandaa ta'eef osoo hin taane dubartoonni maaliif walirraan baratan hin sardaminaa yoo namni isin barbaanne asirra jiraate namni isin barbaadu immoo jira. Akkuma kana immoo baradhaa qarshii keessan akka argitan hin baasinaa dhiiratti hin erginaa. Hamma gaafa nikaa yoo isin godhate yoo akka gaafa achi dhaqxanii jettan ittiin ergina yoo mana waan tokko ijaarsisu jedhame maatii qabdanii maatii keessatti ergadhaa. Maaliif akkas taatu? Yeroo baay'ee walirraan baratan juma ji'aan isin kun duute daabboo isii kanaaf maaliif nu fokkisiiftu dubartoonni Oromoo? Viidiyoo hunda waraabeetti erga ture maal akka godhu dubartii wajjin meeqa wajjin viidiyoo waraabeetti ergaa ture. Dhuftee natti agarsiiste bakka dhiisi garaarraa kutadhu baay'ee jaalatti. Ingidiyu ilmoon dubartii takka gaafa nama jaalattee boolloo nama wajjin naqxi miti. Innaa irraa kutachuu dadhabde guyyumaan boossii eebil guyyaa tokko maalla goote bakka ishee wanni si gaafate naan jette wanni dawwalee si gaafate hin jirtu jedhee naan jette ayyee mana darasii dhufa ture jechuudha yeroo sanin. Maaliif maadaamin ishiin dubbattu baay'ee nama haadha turte dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf ittiin dubbattu achiitiin na dhoskettee ayyee torban tokkicha dhokattee innillee narratti dawwalee riyoonni isheellee dawwalanii na gaafatan hin beeku ani bakka isheen jirtu ani ofii kiyyaafuu giraa na gabbee jiran beeku maaliif haa irraaffattuuf ture achi guyyaa tokko na dhokattee deemtee dawwalee fi na dhokattee deemtee rukkutamtee dhufte guyyaa san rukkutee jechuudha adda ishii kana rukkutee addi ishii nyaarri gubbaan kun akkanatti sanatti xaqamtee dhufte.
achi barii ganamaa ka'ee gaafa narguu maal taate obseen jedheen akkas akkoo daanii bira deeme tana akkanatti na rukkutee tananii akkas ta'ee jette hayyee jedheet manitti dhiise maaliif mucayyoon kuni kaleessaa namni of hin ajjeesne kaleessaa san hunda dabartee kaleessaa birreeshi san hunda dhabdee arraa ofiin of ajjeestee nama takkas wannoo jedhe hin jiru maaliif mucayyoon kun kaayyoo guddaa qabdi kaayyoo maatii jijjiiruu qabdi kaayyoo jireenya fuulduraatiif waan baay'ee hawwaa turte eebilani nama mana odoon ijaarradhee biyyatti galee waan kaan hin barbaadu jechaa nama tureedha ishiin jechuudha maaliif yeroo san isarraa hadda cittee dhiistee bakka garaa kutattee waan qabdu hundumaayyuu dileet gootee ofirraa silkisaa keessaallee imoo keessaallee waan hundumaa innis yeroo san viidiyoo ittiin asfaraarra'u qaba ture yeroo sanittis jechuudha mucaan kun akkasiin garaa kutattee tooni san hundumaa dhiistee san keessa dartee dhaabbattee nama hojiidhaaf nama kaayyoo qabu ture malee nama kaayyoo du'aa qabu karoorumaan qabdu maaliif ani mucayyoon kun Dubaay keessatti eebil wajjin barannee eebil wajjin cuubbamne Dubaay keessatti aniif ishee wajjin cuubbamne kasi dhugu keessa jechuudha ani wanni garaana nyaatu tokko yeroo sanitti dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf baay'een ishii gorsaa ture baay'ee maaliif obseen nama garaa nama dhofkatu miti rakkinni amma fe'oo ishirra ga'e. Egaa akkuma asirratti dhageessan sababii ishii ittiin of darbattee tokko asirratti ibsaa jiru jechaadha. Kana wal qabatee gorsa dubartootaaf of eeggadhaa waan hedduu irratti of eeggadhaa wanti mucattii kana irratti qaqqaba borna irratti qaqqaba jechuudhaan sammuu keessan amansiisaatii of eeggannoo guddaa godha yeroo baay'ee irra deddeebinee isinitti himaa jirra jechaadha. Anyway viidiyoon alaaf qabadhee kana fakkaata. Barumsa barattanii irrattis bohaartanitti dheedaa yaada. Haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Orooshaw baay'ee.